seenaa bilbilaa fi mobaayilii amma harka keenya irratti qabannee jirru kana waa'ee isaa beektu. Har'a bilbila tokkoon nama addunyaa kamiyyuu sekondii muraasa keessatti bilbiluu dandeenya. Garuu kun akkasumaan hin dhufne. Dur namoonni ergaa waliin geessuu fi guyyaa hedduu yeroo tokko immoo torbaan hedduu eegan turan. Kanaaf rakkoo kana furuuf namoonni hedduun qorannoo jalqaban. Dhuma irratti bara 1876 nama Alexander Graham Bell jedhamu jalqaba kalaqe. Yeroo yaalii isaa jalqabatti jechi seenaa keessatti galmaa'e tokko ni jira. Innis Mr. Matson come here I want to see jedhu ture. Kunis yeroo jalqabaaf sagaleen nama tokko karaa keebiliitiin gara nama biratti darbuu milkaa'e jechuun seenaan haaraan barraa'e. Bilbilli sun akka har'aa kana hin turre, guddaa ture. Muka irraa hojjetamee keebiliin wal qabata ture. Bilbilli kun sagalee qofa dabarsa. Garuu namoonni qorannoo isaanii achumaan hin dhaabne. Waggaa 97 bara 1973 nama Martin Cooper jedhamu dhaabbata Motorola keessatti hojjetu mobaayilii jalqabaa addunyaatti beeksise. Innis daandii irratti bilbila harkatti qabatee bilbiluun seenaa haaraa barreesse. Mobaayiliin sun guddaa fi ulfaataa ture. Baatiriin isaa yeroo gabaabaa qofa tura. Guutumaan guututti sa'aatii hedduu fudhata. Haala kanaan adeemsa kanaan qorannoon walirraa hin cinne kanaan as gahe. Har'a garuu bilbilli keenya suuraa kaasaa, viidiyoo waraabaa intarneetii fayyadama, hojii hojjechiisa, barnoota nu barsiisa, wanta hedduu nuuf raawwata. Kanaaf yeroo bilbila kee harkatti qabattu namoota kalaqa kanaaf waggoota hedduu dadhabanii hojjetan yaadadhu. Seenaa kana yoo jaallatte hiriyoota keetiif qoodii, odeeffannoo seenaa dabalataaf ammoo na hordofi. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa qaxaleeti. Miseensa ta'uu hin dagatina.